Tole nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu? Nagaa galata waaqayyo. Tole jettanii gara miidiyaa keenya dhuftanii afgaaffiin wajjin gochuudhaaf dhufuu keessaniidhaaf baay'ee isin galateeffadha. Kana taansee gaaffiiwwan gaggabaaboo dhimma dhaabbata keessanii kolleejjii keessanii kan barana eegaltaniin wal qabsiisee akkasumas kan kanaan dura turaniin wal qabsiisnee gaaffiiwwan gaggabaaboo isiniif taasisna akka kanatti argamu keessaniif guddaa galatoomaa jecha. Dhaggeeffattoonni keenya hanga xumuraatti nu wajjin ta'a marii gabaabaa pooliisa keenya yookaan immoo abbaa dhaabbata gurguddaa kan ta'anii wajjin har'a wal simbarsiifna. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu wajjin haa ta'u kallattii maanii gara marii keenyaatti dabarraa nu hordofa. Tole gaaffiiwwan gaggabaabaa isin gaafannu keessaatti jalqaba irrattiin maqaa keessanii fi hojiin keessan eenyu akka ta'e dhaggeeffattootaaf nuuf qoodanii jenneetu gaaffii jalqabaa isinii dhiyeessina. Mee kana irratti nu dubbadha. Tole galatoomaa warri World Christian Media karaa dheeraa kuttanii karaa hedduu qaxxaamurtanii nu barbaacha magaalaa Naqqamtee dhuftanii iddoo kanatti argamuu keessan akkasumas istiidiyoo keessanitti nu affeeruu keessanii fi baay'ee guddaa galatoomaa. Dhaabbanni keenya galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan hunduma keenya isa nu gargaaree waaqayyo hunduma keenya gargaaree hawaasa keenyas hunduma keenya gargaaree bara kana bara 2016 nu ga'eef galanni haa ta'u jecha. Ani waa'ee koo beeksisuu yoon barbaade maqaan koo Dassaaleny Baqqalaa Duressaan jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee godina Wallagga Ba'aa aanaa Eebantuu ganda Gatamaa Beesee jedhamuttidha. Achuma iddoo bakka dhaloota kootti bara 1982 kutaa tokko galee achumatti mana barumsaa Gatamaa Beesee kan jedhamu tokko amma jaha baradhee isa booda qabxii olaanaa fidee gara 7-8 gara mana barumsaa elementarii aanaa Indee jirutti achi deemee baradhee isa booda kutaa 9 amma kutaa 12tti mana barumsaa Giddaa Ayyaanaatti bara 1993 kutaa 12 xumuree qabxii olaanaa fiduudhaanii gara yuunivarsiitii Hawaasaa deemee yuunivarsiitii Hawaasaa erga deemee booda waggaa tokko erga barannee booda muummee filannee muummeen yeroo sana achi jiru akka ammaa kana muummeewwan garaagaraa hin jiranii muummeen baay'ee gaarii jedhamu muummee applied mathematics minor computer science qabudha. Barattoonni qabxii gaarii qaban yeroo sana wanti akka injiinaringii faarmaasii dooktarii waan hin jirreef qabxii muummeen gaarii jedhamu sana waan ta'eef gara sana seenee akka gara sana seenee immoo waggaa 4 erga achi keessa turree booda qabxii gaarii qabxii olaanaa fiduudhaanii bara 1998 yuunivarsiitii Hawaasaa irraa eebbifamee erga eebbifamee booda akkasumas immoo digirii biraa information system irraan digirii akkasuma qabxii gaarii fiduudhaan business managementiin digirii jalqabaa akkasuma eebbifamee qaba. Akkasumas immoo digirii jalqabaa faarmaasii immoo jalqabee jira. Akkasuma kolleejjota mootummaadhaa fi kolleejjota dhuunfaa garaagaraa irraa barsiisaan ture. Haa ta'u garuu utumaan barsiisaa jiru akkasuma digirii koo lammaffaa business managementiidhaanii digirii lammaffaa fudhadhee isarratti immoo waaqayyoon gargaaree qabxii olaanaa badhaasa madaaliyaa koorsii yookaan immoo koorsii 14 baradhe keessaa 13 HRG tokko A akkasumas immoo waraqaan barruulee koo HRG yookaan excellentidhaan xumuree walumaa galatti digirii 3 qabaa maastersii tokko qabaa akkasumas immoo digirii faarmaasiin barachaa jira yoo jaalala waaqayyoo ta'e immoo digirii koo sadaffaatti fufuudhaa fi bara kana bara 2016 kana galmaa'een jira jechuudha. Waaw namatti tola. Akka gara ogummaa kanaatti dhuftaniif maaltu isin kakaase? Okay, tole hawwi. Akkuma isin jedhee ani abbaa qabeenyaa dhaabbata leenjii ICDSuudhaa fi kolleejjii teekinooloojii Gireesidha. Akkasumas hojii gaggeessaadha. Egaa ani gara hojii kanaatti kan na fidu kan na godhe har'a yookaan gaafa hojii kana jalqabu utuu hin taane gaafumanii daa'ima ta'e yookaan immoo ijoollee ta'e horii tiksuu gaafumanii dhangaa eeguu gaafumanii gana kutaa gadaanaa baradhu waan ani yaadaa ture tokkotu jira innis maalidha nuti baadiyyaatti kan guddanne achi keessa mul'anni achuma keessatti immoo mul'anni namaa dhufa yeroodhuma sana qaxaramee hojjechuu yookaan immoo qaxaramee yeroo dheeraa
hojjetaa mootummaa ta'ee hojjechuu yeroo sana fedhiin kee kan ture. Fedhiin kee kan ture maali yoo jettee dhaabbata mataa koo hundeessee namoota garaagaraa qacaree carraa hojii uumuu akkasumas immoo yoo ta'u baate immoo kaampaanii gurguddaa geggeessaa kaampaanii gurguddaa ta'ee kaampaanota gurguddaa geggeessuun barbaada hawwii koo ture ijoollummaa makoodhaa ka'ee akkasumas immoo barsiisuu nan jaalladha. Sababiin isaas barsiisaa ta'uus nan hawwa keessi koo kanaa fi jarreen kana sadanii kan inni hawwa ture. Egaa utumanii kolleejjii mootummaas ta'ee kolleejjii dhuunfaa utuman barsiisaa jiru bara 2004 haalli teknooloojii naannoo keenya kana jiru gara teknooloojiitti akka hin seenu akka hanqinni garaagaraa naannoo teknooloojii irratti jiru leenjiiwwan garaagaraa kana irratti jiru namoonni barachuu akka barbaadan namoonni baratanii hanqina isaanii guuttachuu akka barbaadan carraan jiru akka tokko tokko akka fedhiin jiru kana ergan baree booda bara 2004 dhaabbata leenjii ICT Dessuu hundeessee akkuma hundeesseen immoo dhaabbanni kun leenjiiwwan garaagaraa kennaa ture keessumattiyyuu bara hundeesse kana madaallee ga'umsa ogummaa kan jedhu akka mootummaatti kallattiin gubbaadhaa kennamee namoonni garaagaraa barattoonni garaagaraa isaan dura hin baratu hin eebbifamu hojii hin qaxaramu. Isa booda garuu namni qaxaramuu kan danda'u yoo madaallee ogummaa darbe qofadha. Sababii kanaatiif madaallee ogummaa darbuudhaaf immoo maaltu jira namni sirriitti qulqullinaan barachuu qaba. Erga baratee booda immoo hanqina isaa iddootti guuttachuu qabu qaba. Sababii kanaatiif namoonni garaagaraa kana dura kan turanii callisanii kutaa galuu hin baratu hin eebbifamu waraqata fudhatu ture. Isa booda garuu madaalliin ogummaa kun darbuun qaxaramuudhaaf dirqama ta'e. Isa booda dhaabbanni keenya gara hojiitti erga seenee booda madaallee ga'umsa ogummaa kana yookaan hanqina madaallee ga'umsa ogummaa kana leenjii kennuu jalqabe. Erga kennuu jalqabe booda isa duwwaa miti namoonni milkaa'uu jalqaban namoonni dhufanii barachuu jalqabanii namoonni taankii hojii galateeffachuu jalqabanii kana booda in dhufuu in leenji'uu dhaqanii milkaa'uu akka lixa Oromiyaa kanatti Dambidolloo qabatee Najjoo qabatee gara kanaa olii gara godinoota Wallaggaa Arfan qabatee gara Geedoo qabatee Amboo qabatee namoonni garaagaraa biratti dhaabbanni leenjii ICT Dessuu kun fudhatama godhatamuu jalqabe jechuudha. Isa booda kana duwwaadhaan miti gaa dhaabbanni leenjii ICT Dessuu kun leenjiiwwan gaggabaaboo kennuu jalqabee sana duwwaa miti warra injiinaringii baratan leenjiiwwan sooftiweerii kennuu jalqabee warra biizinesii baratan sooftiweerii herregaa yeroo wajjin kan deemu waan akka pichitirii akkaawuntiingii waan akka sooftiweerii riisarchii ispeesesii wantoota barbaachisoodha jedhaman fakkeenyaaf maastersii baratee digirii baratee dippiloomaa baratee akkasumas immoo sartifikeetii baratee fi warra gadaanaa baratan hunduma isaanii kana kan isaanii madalu kan isaan madaalu beekumsa isaan barbaadan sana erga isaan gaafatee booda isaaniif kan ta'u moojula qopheessee leenjisuu jalqabe jechuudha. Kana duwwaa miti gaa dhaabbanni kun neetwoorkii garaagaraa hin diriirsaa namoonni neetwoorkii diriirsan jiru daataabeezii administreeteriin jira weebsaayitii kireet gochuun jira isaan kana hundumaa irratti yeroo dheeraa hojjechaa ture. Kana duwwaa miti gaa dhaabbanni keenya dhaabbanni leenjii ICT Dessuu kuni isa booda fedhii hawaasaa erga qoratee booda immoo afaan Oromoffallee barsiisuu, afaan Ingiliffaa barsiisuu, afaan Arabaa barsiisuu, afaan Chaayinaa barsiisuu namoonni kun karaa garaagaraa dorgomaa akka ta'an yeroo wajjin akka deeman namoonni kunillee biyya biraa dhaqanillee carraa biraa akka argataniif afaanota kanaanillee namni dorgomaa ta'ee iddoo kamittiyyuu milkaa'aa akka ta'uuf afaanota kanallee itti daballee jira jechuudha baroota darban kana. Kanaafi dhaabbanni leenjii ICT Dessuu kun erga hundaa'ee waggaa 11 kana keessatti immoo namoota baay'ee gara hojiitti gashee jira namoota baay'ee milkaa'anii jiru namoonni baay'ee biratti jaallatamaa hawwataa leenjii qulqullina qabu sadarkaa isaa eege kennuun akka lixa Oromiyaa kanatti darbee Finfinnee dhufanillee yeroo namoonni naannoo garaagaraa yuunivarsiitii Wallaggaa kana yeroo dhufanii yeroo ganna barumsa gannaa barachuu dhufan naannoo ba'aa kanarraallee kaabarraallee kibbarraallee kibba Oromiyaa ba'aa Oromiyaa kana karaa adda addaa namoonni garaagaraa dhufanii biratti leenji'aa turanii kanaafi turtii keenya kana keessatti Waaqayyo nu gargaaree hawaasa keenyaaf waan bu'aa buusuu qabu boofnee irra jennee yaadna akka dhaabbata. Tole egaa yaada jajjabaa fi yaada baay'ee hubannoo of keessaa qabu nuuf kennaati jirtu baay'ee ulfaadha isiniin jecha akkuma ibsa sun nu kennitan keessaa hubannettiin mul'atni koo ijoollummaadha kaasiitii ani hojii yookaan qaxaramee hojjechuu caalaa abbaa mul'ata ta'e ofii kooti mul'ata hoogganuun barbaada jettanii jirtu. Akkuma jettan immoo Waaqayyo isin gargaaree kun amma abbaa dhaabbata guddaa taatanii jirtu.
waaqayyoon galateeffachaa namoonni baay'ee isin biraatii eebbifamanii namoonni baay'een barumsa isin kennitanii immoo baay'ee isin galateeffatanii iddoo gurguddaa akka gahaa jiranii nullee amma muraasa quba qabna. Mee isin immoo namoota isin biratti leenji'an kana akkamitti hordofaa jirtu isaan irratti xiqqoo yaada akka nu kennitan barbaanne. Okay, tole ayyee galatoomaa akkuma jette egaa inni kun beekamaadha. Sababiin isaas abbaan yeroo hundumaa ijoollee isaan hordofa. Barsiisaa jechuun immoo abbaadha. Anaan wanti baay'ee natti tolu hundumaa keessaa milkaa'ina ijoollee koodha. Milkaa'ina ijoollee koo kanaa namoota na bira na filatanii dhufanii baratan kana hordofu gaafa hordofu baay'een isaanii waan ogummaa barbaadanii na bira dhufan sana argatanii hanqina ogummaa isaanii ittiin guutatanii baay'een isaanii dhaqanii COC warra baratan COC milkaa'anii warra hanqina ogummaa barbaadan immoo dhufanii ittiin baratanii baay'een isaanii sadarkaa digirii baay'een isaanii sadarkaa maastersii ga'anii baay'een isaanii milkaa'ina sadarkaan waajjira garaagaraa yeroo isaan itti hoogganaa jirantu jira. Sababii kanaatiif ani baay'ee kan na gammachiisu yeroo biyya garaagaraa dhaqu barattoonni koo yeroo hundumaa iddoo hundumaa jiru. Baankii jiru, obstaala jiru, teekinooloojii mana maxxansaa hundaqee jiru, kalaqa sooftiweerii garaagaraa keessaa karaa foddaa garaagaraa onlaayinii garaagaraa nan arga. Kun immoo xinnaatu guddatu dhaabbanni leenjii ICT dessu waan keessa kaa'e qaba. Kan sin dhibu barattoonni kutaa 8 ta'anii, kutaa 10 ta'anii, kutaa 12 ta'anii biratti dhufanii leenjii gaggabaaboo kompiitaraa fudhatan. Fakkeenyaaf suphaa kompiitaraa ta'uu danda'a, daataa beezii ta'uu danda'a, piroogiraamingii ta'uu danda'a, kan herregaa ta'uu danda'a, kan injiinaringii ta'uu danda'a. Baay'een isaanii dhufanii biratti baratan kun iddoo gurguddaa jiru jechuudha. Walakkaan gamoo baay'ee dizaayin godhu dhufanii waan xiqqoo biratti baratanii sanumaan developpi godhanii baay'een isaanii immoo sadarkaa barumsa isaanii qaban sana bukkeetti fooyyeffatanii hojii dhuunfaa garaagaraa hojjetanii abbaa kaampaanii ta'anii abbaa dhaabbataa ta'anii abbaa hojii garaagaraa ta'anii baay'een isaanii yeroo garaagaraa nu bilbilu akkasumas immoo nu hubatu nu gaafatu baay'ee nu galateeffatu. Kana dabalatee immoo kan sitti tolu keessaa maaliif gara kolleejiitti hin guddistu? Maaliif dhaabbata keenya kana kolleejii nuun gootu? Maaliif yuunivarsiitii nuun gootu? Maaliif intarnaashinaali nuun gootu? Jedha yeroo baay'ee nu gaafatu. Haa ta'u garuu egaa yeroo waaqayyootti wanti hundumtuu ta'a. Kanaatiif yeroo garaagaraa hanqinni jiru naannoo kanarra waan jiru naannoo kanarratti kennaa turreerra amma immoo waaqayyo nu gargaaree gara kolleejii banuutti deemnee jirra jechuudha. Tolee namatti tola. Yeroo ammaa kana immoo ogummaa waaqayyo isiniif kenneeni uummata kanaaf faayidaa guddaa kan qabu dhaabbata hundeessitanii jirtu. Kolleejii guddaa jechuudha. Maqaan kolleejii kanaa maali? Hundeessuuf maaltu isin kakaase? Awwii galatoomi jechaa. Maqaan kolleejii keenyaa kolleejii teekinooloojii Girees yookaan Girees teekinooloojii kolleej ambaasaadara qulqullinaa yookaan ambaasaadara kwaalitii jedhama. Kolleejii dhalootaaf hundaa'e jennee moggaasneerraa. Kan nu kakaase akkuma siree dubbadhee hawaasni keenya yeroo garaagaraa nu gaafataa ture. Kolleejitti yoo guddistan maali? Yuunivarsiitii yoo guddistan maali? Jaallatamummaaf amantummaa isin qabdan hawaasa keessatti guddaa waan ta'eef barattoonni isin biraa baratan baay'een isaa sadarkaa maastersii sadarkaa digirii PhD illee kan ga'an jiru. Sababii kanaatiif yoo gara dippiloomaatti guddistan gara digiriitti yoo guddistan hawaasa kanaaf bu'aa guddaa ta'uu dandeessu. Maali sababiin isaas giddu galeessa waan isin godhattanii qulqullina barumsaadha jedhanii nu kaasaa turanii. Kanaaf dhaabbanni keenya kun akka lixa Oromiyaatti ambaasaadara qulqullinaa ta'uudhaaf waan hundaa xumuree bara 2016 kanatti eeyyama fudhatee biiroo barnoota Oromiyaa biiroo balataa Oromiyaa irraa eeyyama fudhatee madaalamee ga'umsa guddaa agarsiisee amma bara 2016tti kolleejiin teekinooloojii Girees banamee galmee galeera isa kana hundeessine jechuudha. Tole ulfaadhaa jecha dhugumaa dubbachuudhaa fi dhaabbata guddaa isin hundeessitan kolleejii teekinooloojii Girees kana magaalaa Naqamtee keessatti arguu keenyatti baay'ee gammachuu guddaa qabna. Egaa dhaggeeffattoota keenya kolleejii teekinooloojii Girees or Girees teekinooloojii kolleej ambaasaadar of kwaalitii kan ta'e kana filannoo keessan taasifadha jecha
Afgaaffii nuti hundeessaa fi abbaa qabeenyaa dhaabbata ICT dassuudhaa fi akkasumallee kolleejii teekinooloojii Girees wajjin gochaa jirru. Ani Alamayyoo Nagaachii fi akkasumallee obboleettiin keenya Hawwii wajjiniin waliin dubbii nuti gochaa jirru. Akkuma itti fufetti jira. Tole obbo Dassuu. Kolleejii teekinooloojii Girees kana hundeessanii akka jettan nutti himtanii jirtu. Mee kolleejii teekinooloojii Girees kuni maal barsiisaa? Meewwan meeqa barsiisaa? Akkasuma immoo kolleejii kana kolleejiiwwan jiran irraatti wanti adda isa godhu maali? Okay, galatooma Aleksi. Akkuma isin jettanii kolleejiin teekinooloojii Girees akkuma maqaa isaa ambaasaadara kwaaliitiidha yookaan ambaasaadara qulqullinaadha. Egaa kolleejiin keenya kolleejiin teekinooloojii Gireesii muummee fayyaa qaba, muummee teekinooloojii qaba, akkasumas muummee biizineesii qaba. Gaafa kolleejii kana jalqabnu qorannoodhaaf qo'annoodhaan jalqabne. Sababiin isaa dhimma dhaloota irratti hojjechuudha. Dhimma dhaloota irratti hojjechuudha. Dhimma egeree ilmaan keenyaa waan ta'eef jechuudha. Sababii kanaatiif muummeewwan kolleejiin keenya qabu faarmaasii qaba fayyaa keessaa, nursiingii qaba, teekinooloojii keessaa immoo web page development and database administration akkasumas hardware and networking service. Muummee biizineesii keessaa immoo secretarial science and office administration akkasumas immoo accounting and finance akkasumas immoo akka lixa kanaatti muummeen hin jirre marketing and sales management kan jedhu kana qaba. Egaa akkuma sitti mee muummeewwan kana gaafa bannu qorannoodhaaf qo'annoodhaan banne jedheera. Sababiin isaas maaliif namni gaafa baratu akkuma beektan hawaasa keenya keessatti waan lama barata. Tokko ittiin qaxaramuudhaaf barata, lammaffaa immoo ittiin hojii hojjechuudhaaf barata. Sababiin isaa namni akkanumatti bashannanaaf yookaan immoo callisee baratu hin jiru waan lamaafi. Sababiin isaas yookaan ittiin hojii hojjechuuf barata yookaan immoo ittiin qaxaramuudhaaf barata. Isaan kana keessaa lama jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya gaafa kana qo'atee qorannoon geggeessee maal gochuu qabna jedhee gaafa yaadu wantoonni kolleejjota adda addaa irraa inni adda taasisu waan hedduutu jiru. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee hanqinoonni jiran maal jedhee qorannaa gaafa geggeessu barattoonni hin dhufu, hin baratu, hin eebbifamu, isa booda hin sokku, gaafa sokkan immoo jarri kun hin gahoomne deebanii barachuudhaaf rakkinadha. Fuulduratti deemuudhaaf hojii argachuudhaaf dorgomaa ta'uudhaaf immoo sila keessaa eebbifamanii jechuudha. Sababii kanaatiif kolleejiin teekinooloojii Gireesii kanarratti maal hojjechuuf kaayyeeffate? Inni guddaan dirree baruuf barsiisa. Dirree baruuf barsiisummaa keessatti waan sadiidha. Haa ta'u garuu waan hedduu yoo jiraatanii wantoonni kun sadan murteessoodha. Inni tokkoffaani iddoon itti baratu iddoo mijataa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf nuti gaafa iddoo kana filannu gamoo baay'ee bareedaa, iddoo baruuf barsiisaadhaaf baay'ee mijataa ta'e, iddoo barataan keenya yeroo bahu yeroo galu haala tiraanspoorteeshiniidhaaf gaarii ta'e, haala inni itti hin muddamne qilleensa gaarii itti fudhachuu danda'u, ittillee teekinooloojii garaagaraa fayyadamuu danda'u, waayifaayi garaagaraa fayyadamuu danda'u, itti boqochuu danda'u, aara galfachuu danda'u, mijataa iddoo ta'etti argamna. Isa kana yeroo dheeraadhaaf qorannoof qo'achuu goonee isa kana filanneerra akkasumas immoo kana duwwaan gahaadha jechuu hin dandeenyu Alex. Inni kan biraan maalidha? Dirree barumsaa keessatti eessaa kaa qulqullinni barumsaa wanne nama mana qulqulleessurraa kaa. Gaafa ol seenuudhaaf dhuftu inni mana qulqulleessullee gahee qabachuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Barsiisaan gahee qaba, hojjetaan deeggarsaa gahee qaba, barataan gahee qaba, maatiin gahee qaba, akkasumas immoo meeshaan barnootaa gahee qaba jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya akka dhaabbata keenyatti waan nu karoorsine tokko barsiisota muuxannoo yeroo dheeraa qaban. Muuxannoo gaafa jennu muuxannoo murteessaadha, dandeettiin murteessaadha, akkasumas immoo isa isaan keessa jiru haala isaan itti barsiisan, haala isaan barataan sun akka inni milkaa'u, akka inni boor jireenya isaatti fayyadamu godhu sun murteessaadha jechaadha. Kanaatiif filannoo nuti barsiisota filanne barsiisota baay'ee ciccimoo ta'an akka magaalaa Naqqamteetti jiru jedhaman faarmaasii irraa, narsiingii irraa, sekireetiraal saayinsii irraa, teekinooloojii irraa, akkaawuntii fi faayinaansii hundumaa kanarraa barsiisota ciccimoo ta'an, moodel ta'an, ayiken ta'an already select goone qopheessinee jirra jechuudha. Akkasumas kun duwwaan gahaa miti.
Fakkeenyaaf yeroo baay'ee hanqinoonni mana barumsaa irratti argaman maal yoo jettan yeroo baay'ee ogeessa waan ta'eef nan argaa. Namoonni baay'ee nama agartanii yoo ta'e dhaabbata leenjii ICDS baay'ee adda kan godhe keessaa tokko piraaktikaalii barsiisa. Iddoo baay'eetti tiyoorii baratanii dhufanii piraaktikaalii nu biratti baratu. Kanaaf faarmaasii nu biratti barataa, narsiinii nu biratti barataa, teekinooloojii hundumtu amma hojjetaa herreegaa yookaan accounting and finance dabalatee nu biratti dhufanii baratochaa piraaktikaalii waa jedhanii gammadanii deemanii dhaqanii milkaa'anii namallee nu ergochaadha. Kanaaf nu maal xiyyeeffannee barumsi nu biratti kennamu tiyooriinii fi piraktikaaliin bifa adda ta'een fakkeenyaaf hanqina namni tiyoorootikaalii qabu hanqina isaa guuttatee piraktikaali namni piraktikaali qabu piraktikaali guuttatee isaan kun lamaan wal simsiisanii akka isaan milkaa'ina isaaniidhaaf galma ta'u fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti tiyooriin baay'ee kennamee piraktikaaliin badaan kennamu iddoo tokko tokkotti piraktikaaliin kennamee tiyooriin sirriitti hin kennamu kun immoo ogeessa waan taaneef yeroo dheeraa irratti hojjenneera waan ta'eef barattoota nu bira dhufan kana hawaasa ofiisaa rakkatee ofiisaa dadhabee ilma isaa antala isaa mucaa isaa fira isaa nu biratti ergu kana maal gochuu qabna barsiisaa qaxalee qaxarree jirra meeshaa biyya keessaaf biyya alaadhaa barbaachisoo ta'an akkasumas warra teekinooloojii saayinsii teekinooloojii wajjin waliigallee kalaqa garaagaraa irratti illee akka isaan hojjetaniif isa kana hundumaa goonnee jirra maal kana duwwaadha wanta adda nu godhu baay'ee kan nuti tolu Finfinnee deemnee dhaabbattoota garaagaraa akkasumas onlaayinii qunnamnee barattoota qaqqaxalee ta'an muummee irraa amma nama 15tti akka nu qaxaran nu leenjisaa muummee isin leenjistan irratti namoota ciccimoo ta'an qabxii olaanaa fidan qabxii duwwaatu hin taane dandeettii intarnaalii kan qaban waa kalaquu kan danda'an hojjechuu kan danda'an naamusa kan qabani nama 15tti muummeen dumaara isinii qaxaranii dhaabbattoota fayyaa kaampaanii garaagaraa saayinsii kalaqa garaagaraa wajjin waliigalleera. Ammumallee barattoota nu biratti hin baratiin muummeen maayisiirraa gara nama 10 kan ta'u gara Finfinneetti arginee jirra jechuudha. Nu biratti kan leenji'an. Sababii kanaatiif inni kun adda nu taasisa jechuudha. Kana duwwaa miti. Kan isinitti tolu keessaa barattoota keenya carraa lamatu eeggata. Isaan kana keessa tokko dorgomaa ta'anii qacaramuudha. Lama hojii mataa isaanii kan uummatan akka isaan uummatan gochuudha. Garuu akkamitti tokko warra qaxaramuu barbaadanii hin ga'oomsinanneerraa warri qaxaramuu barbaanne ga'oomanii warri qaxaramuu barbaanne hojii mataa isaanii uummatan immoo sirna barnoota keenya keessatti kan biiroon balataa Oromiyaa baasee alatti entrepreneurshipota garaagaraa dhaabbattoota garaagaraa wajjin waliigaltee uumnee jirra. Warra dhimma hojii uummachuu irratti dhimma biizinesii irratti warra hojjetan wajjin waliigaltee uumnee jirra. Jarri kuni yoo xiqqate ji'a keessaa guyyaa 2 guyyaa 3 ammaa kan dhufanii barsiisuu jalqabuchaadha. Akka itti hojii uummatan akka itti of danda'uu duwwaa miti akka itti of danda'anii maatii isaanii danda'an nama biraa qaxaranii hojjechiisan isa kanarratti dhaabbanni keenya karoora bahatee jira jechuudha. Sababii kanaatiif isa ministeerri barnootaa kaarkulemii baasee alatti akka itti hojii uummatan iddoo itti hojii shaakalan inni fayyaa inni biizinesii inni teekinooloojii maal hojjeta gaafa sii ba'e maal hojjeta har'a dhaabannee boorii isaaniitti himaamuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo hundumaa kan nutti dhaga'amu akka ogeessaatti kan nutti dhaga'amu maalidha kolleejjonni hin galmeessu birrii irraa funaanu isa booda maal godhu hin eebbifamu eessa akka isaan jiran beeku. Maaliif it is painful kun namatti dhaga'amu qaba jechuudha akka lammiitti. Sababiin isaa maalidha jalqabuma gaafa namichi sun mana barumsaa sana dhufuu ga'ee irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Isa booda namichi gaafa ga'ume inni iyyuu ofiisaa bu'aadha jechuudha. Bu'aadha jechuudha. Maaliif biyyaafis bu'aadha, maatiisaaf bu'aadha, magaalaasaaf bu'aadha, lammiisaaf bu'aadha jechuudha. Sababii kanaatiif isa kanarratti xiyyeeffannee adda gochuuf hojjechaa jira. Kan biraan akkuma beekamu yeroo tokko madaalli ga'umsa ogummaa barataan hin sodaata. Bakka waanuma guddaa godhee ilaalaa teellaa qaqqabata jechuudha. Qoramuudhaaf hin sodaata. Bakka hin darbu kan jedhu yaada hin cima kan jiru hundumaa sammuu isaa keessatti garuu nu biratti kun hin jiru. Yoo jaalala waaqayyoo ta'e durumatu kolleejjii kanan baniin duras leenjisaa turre waan ta'eef leenjii muuxannoo gahaa qabna waan ta'eef isa kanaaf uma shakkii hin qabnu waaqayyoo jalatti jechaadha. Halkanii guyyaa hojjennee barataan keenya biratti barataan cimaan barataan giddu galeessi barataan dadhabaan hin jiru hunduu barataa cimaadha.
akkamitti yoo jettee nagaachuu dandeessa. Barataa cimaa ta'uudhaa fi akkaataa dandeettii isaaniitti sadarkeessina. Inni cimaan cimaadha. Inni giddu galeessa gidduu inni dadhabaan jedhamu. Inni hubatiin immoo hubanne. Kanaaf tiitooriyaalii laannee namichi sun amma inni gahoomee dhufee cimaa bukkeedhaan gahutti simisteera irratti hojjenna jechaadha. Akka seera balataawoo amma bahitti namni durii leebel 1 leebel 2 yeroo irratti qoramaa deema. Inni ammaa garuu xinnoo hin rakkisa. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii namni baratee waggaa 2 gaafa eebbamu booda kan inni qoramu. Kanaaf maaltu eeggata namicha kana? Mana barumsaadhaa deemeera yoo darbe yookaan yoo kufe maaltu isa eeggata? Yoo kufe namichi kun deebi'ee qoramuudhaaf yeroo dheeraas fudhachuu danda'a jechuudha. Sababii kanaatiif nuti garuu keessatti ga'oomsinee gaafa waggaa 2 nu biraa hin eebbamin gaafa dhumaa qormaata qoramaa in amannaa dhibbaa halkanii guyyaa irratti hojjennee barattoonni keenya kun dhibbaa akka isaan milkaa'an homaa shakkii qabnu jechaadha. Kanaatiif kolleejjii dhalootaaf hundaa'e gaafa jennu callisnee bitachuudha. Maaliif ogeessaa namoonni wajjin hojjetamu namoota doktoroonni jiru, profesoroonni jiru, namoonni biyya keessaa jiru, biyya alaa jiru, namoonni gorsaadhaan nu bira dhaabatan boordiin keenya namoota baay'ee dhimma barumsaa irratti lammii kanaaf ho'aa waan ta'eef isaan wajjin already mari'annee xumurree hojiitti seennee jira jechuudha. Galatoomaale. Hojiin teekinooloojii Girees eessatti argama? Sagantaawwan akkam immoo kennitu? Galatoomee hawwii. Akkuma ati nu gaafattee teessoon keenya magaalaa Naqqamtee dirree masqalaa darbee gamoo baay'ee miidhagaa ta'e gamoo yuuneenii gibee dhidheessaa jalatti nu argattu. Akkuma dirree masqalaa dabartanii gamoon baay'ee miidhagaa baay'ee bareedaa ta'e jira. Iddoo sanatti nu argattu. Sagantaan keenya immoo galgalaan hin qabna, idileedhaan hin qabna, torbaniin hin qabna. Kanaaf namoonni nu biratti barachuu barbaadan, namoonni hojii garaagaraa hojjettanii barachuu barbaadan. Kanaaf guyyaadhaan hin jiraata yookaan idileedhaan akkasumas galgalaan hin jiraata dhuma torbaniin hin jiraata jechaadha. Kanaaf dhaabbanni keenya xiinxala guddaa, qorannoo guddaa godhee irratti jalqabeera waan ta'eef sagantaa kam barbaadanii barachuu hin dandeessu. Egaa hordoftoota keenya akkuma isaan dubbachaa jiranii kolleejjiin teekinooloojii Girees magaalaa Naqqamtee keessatti naannoo dirree masqalaa karaa niiw jenereeshiniitti gaafa gadi buutanii gamoo bareedaa utuu niiw jenereeshinii hin gahini gamoon bareedaan dhaabbatee jiru kan isaanidha. Akkasumallee barumsa qulqulluu fi ga'aa nama godhu argachuu yoo barbaadan kolleejjii teekinooloojii Girees qunnamaa jecha. Namoonni bilbiltanii galmaa barbaadanii fi odeeffannoo dabalataa barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii jalatti argaa jirtan kanaanii qunnamaa isiniin jecha obbo Dabsu waliin dubbii gochaa jirru baay'ee tokko nutti toleera. Gara xumuraatti deebi'aati jirra. Gara xumuraarratti wanti nuti isin gaafannu egaa isinii ogeessaa fi abbaa mul'ataa nama jabaadha. Kana keessatti immoo wantoonni baay'een nama mudatu. Hojii kana keessatti hojjetaa wajjin ni jiraata. Jireenya istiraagiliin jireenya baay'eetu jira. Gaafa barattanii gaafa hojjettanii mudannoo baay'ee ni qabdu jedhee yaada. Mee sanniin keessaati dhaggeeffattoonni keenya mee haa dhaggeeffataniiti mudannoo tokko akka nuuf qoodan isin gaafanna. Egaa biyya lafaarra waan jiraannuuf jireenya ilma namaa keessatti mudannoon baay'een jira. Hojii keessatti jira, barumsa keessatti jira, guddina keessatti jira, deemsa keessatti jira. Kanaaf garuu ani kan inni kaasu mudannoo baay'een qaba, yuunivarsiitiis baay'een qaba. Yeroo garaagaraa hojii keessattis baay'ee qaba garuu kanneen yeroo baradhu tokkoon isinii kaasa. Amma ani umurii makoodhaa yeroo mana barumsaa ka'ee jalqabee akkasumas waldaa yeroo dhaquu jalqabee yeroo baay'ee fuulduran ta'a. Baay'ee barumsa waan jaalladhuuf fuulduran ta'a yeroo hundumaa. Akkasumas waldaa gaafa dhaqu fuulduran ta'a. Gaafa mana barumsaa dhaqus baay'een barumsa waan jaalladhuuf paarsipeetiin godha. Gaafa waldaa dhaqus baay'ee waaqayyo waan jaalladhuuf paarsipeetiin godha. Kanaaf gaaf tokko barsiisaan koo maastersii yookaan digirii lammaffaa gaafan baradhu baay'ee barsiisu. Baay'een jaalladha. Dhugaa dubbachuuf taanaan barsiisaan sun barsiisaa Abbabee jedhamu baay'ee nu barsiisu. Istiraatejik manajimentii nu barsiisu. Baay'ee nu barsiisu turan baay'ee nu barsiisu. Gaafa barsiisan immoo okee yeessadhaa barsiisu. Achi booda isaan barsiisanii ani ko baay'ee natti toleera waan ta'eef bakka sirriitti dhagaa jira. Gaafa isaan barsiisanii okee yeessadhaan waldaan jira ameen jedhe. Achi booda deebi'ee gaafan akkas ilaalu mana barumsaa keessa jira.
deebiin gad jedhee barsiisaan gosa kolfeeniisee malee mudannoo kanan qabachuudha. Isin waldaatti ni jajjabaattu. Lama isaatu ni jajjabaadha. Kanarraa ka'een waan waldaa irratti fakkaate ameen jedhee achumaanii mudannoo koo kanadha jechuudha. Kanatuma. Dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo baay'ee nama barsiisudha. Ulfaadha maaliif karaa hundumaattuu qaxalee ta'uun keessan dhugaa baay'ee nama boonsa maaliif amantii keessanitti jabaattanii hojii keessanitti gaafa qaxalee ta'anii argamtanii dhaloonni waan guddaa akkasiin irraa baratu abdii guddaa qabna ulfaadha isin jenna. Tole dhaabsa barattootaa fi maatii barattootaa fi hawaasa nu dhagaa jiru kanaaf qabdan yoo jiraate gamanuu maal nuuf dhiyeessa? Galatooma wayyecha dhaamsa ni qabu hawaasa keenya hawaasa Oromoo maraafu akkasumas keessumatti immoo lixa Oromiyaa jiran hundaa fi kolleejjiin teekinooloojii Gireesii ambaasadara qulqullinaadha. Kolleejjii dhalootaaf hundaa'edha. Kanaaf bara barnootaa 2016tti kolleejjiin teekinooloojii Girees barsiisota gaarii muuxannoo gaarii qaban meeshaa barbaachisaa ta'e muummeewwan haala yeroo wajjin adeeman qo'atee kolleejjii bareedaa ta'e iddoo bareedaa ta'etti banee waan jiruuf shakkii tokko malee barattoota keessan warra kutaa 12 fixe warra bara kana barumsaa barachuu barbaadan akkasumas immoo warra barumsaan fooyyeffachuu barbaadan sagantaa garaagaraan barachuu barbaadan gara kolleejjii keenyaatti akka ergitan akkuma kaleessa dhaabbata leenjii ICT dassuurraa amantummaa gaarii qabdan akkuma inni qulqullinaan leenjii garaagaraa kennaa ture akkasumas immoo sartifikeetiin dhaabbata leenjii ICT dassuurraa dhugaa dubbachuuf taanaan mana inni hin jirre hin jiru jechaadha. Baankiin hin jirre hin jiru, dhaabbata fayyaa hin jirre hin jiru, kalaqa garaagaraa keessa iddoon hin jirre hin jiru, iddoo hundumaattuu dhaabbanni leenjii ICT dassuu mana hin jirre hin jiru jechaadha. Kanaaf arras filannoon keessan kolleejjii teekinooloojii Girees haa ta'u waan hundumaan qophoonee akkuma kaleessa amanamnee hanqina ogummaa sana kennaa ture arrammoo Waaqayyoon gargaaree gara kolleejjiitti guddisnee kolleejjii muummee fayyaadhaan muummee biizinesiidhaan akkasumas muummee teekinooloojiidhaan galmee bara 2016 eegallee jirra waan ta'eef maatii keessan obboleewwan keessan gara mana barumsaa keenyaatti akka ergitan kabajaaf jaalala isiniif qabnu isinii ibsina jedha. Maarree turtii guddaa turtii baay'ee ajaa'iba tokko wal wajjin hin qabaachaati jirra. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi waan baay'ee isin irraa barachaa jirra. Akkuma kolleejjiin keessan nama barsiisu jireenya keessan irraati illee waan baay'ee barachaati jirra. Egaa hundeeffama kolleejjii kana akkasumallee hundeeffama dhaabbata leenjii ICT dassuu irraati kaasee wantoota baay'ee akkasiin dabarsan ni beekna. As ga'uudhaaf immoo Waaqayyootti dabalee wantoota yookaan namoota hedduu yookaan qaamonni hedduun akkasiin tumsan ni beekna. Asumaan carraa kanaan fayyadamtanii namoota galatoomaattiin jechuu barbaadan yoo qabaattanii fi akka galatoomaattiin jecha yookaan teenkisee akkasiin jettan barbaanna. Galatooma Lex. Egaa akkuma ati jette ilmi namaa bu'aa baay'ee keessa gaafa darbu kan isa gargaaru kan isa bukkee dhaabatu hojiin biyya lafaa kun hundumtuu hojii kophaa hojjetamu hin hojii nama garaagaraan neetworkii garaagaraa hojjetamu waan ta'eef isa jalqabaa akkuma ati jette Waaqayyo isa hunduma keenya gargaaree guyyaa kana nu kenneef Waaqayyoof galanni haa ta'u jecha itti aansuudhaan immoo hawaasa keenya hawaasa Oromoo bakka adda addaa jiru yeroo garaagaraatti jaalalaaf kabaja guddaa dhaabbata keenyaaf qabu isinin galateeffadha. Itti aansuudhaan haadha manaa koo baay'ee kan hin jaalladhu baay'ee kan hin kabaju yeroo hundumaa yaada garaagaraa kan fiddu keessumatti immoo yaada hojii babal'inaa yeroo hundumaa yaadota gurguddoo kan dhiyeessitu iseedha. Sababiin isaas nama milkaa'e tokko booda kan jiru haadha manaa jabdu jira sagalee Waaqayyoo sin jedha. Sababii kanaatiif haadha ijoollee koo kan taate Ayyaantuu Fiqaaduu baay'ee galatoomi jedha. Itti aansuudhaan hojjettoota dhaabbata leenjii ICT dassuu akkasumas hojjettoota Girees Teekinooloojii Kolleejjii dadhabneetu hin jedhin halkanii guyyaa hojjettanii kaastamarii yookaan maamila nu bira dhufu sirriitti barsiiftanii yeroo isaa eegdatu yeroo isaan gubiin waan inni barbaadu hundumaa kennitanii geggeessitanii sadarkaa kanaan ga'uu keessanii baga gammadanii Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Itti aansuudhaan immoo karaa kana hundumaa kutanii nu barbaacha dhugaa dubbachuuf taanaan
World Christian Media waan gaggaarii hawaasa keenyaaf, waan gaggaarii saba keenyaaf, waan gaggaarii addunyaa keenya biyya keessa biyya alaa jiran namoota keenyaaf, aadaa keenya, namoota keenya, hojii keenya hundumaa beeksisuudhaaf gara magaalaa Naqqamtee kutaan dhufan obboleessa keenya Alamayyoo Nagaashii akkasumas immoo obboleettii keenya Hawwii Nabiyyuu baay'ee galatoomaan jedha. Baay'ee waaqayyo sinaa eebbisuun jedha. Akkasumas istiidiyoo kee warra kaameraamaanii kana qabatee warra simbukkee hojjettoota World Christian Media dabalatee waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa guddisuun jedha. Akkasumas immoo dhaabbata kolleejjii teknooloojii Girees kana farniicherii garaagaraadhaanii kan naa dhiyeessee kan naaf guutee gatii giddu galeessaan kan naa dhiyeessee dhaabbata daldala waliigalaa Tolasaa Bayyanaa baay'een galatoomfadha. Dhaabbanni waliigala daldala waliigala Tolasaa Bayyanaa hojii garaagaraa hojjeta. Daldala waliigalaa irratti hojjeta. Isteeshiniin hojjeta. Akkasumas immoo gommaa konkolaataa garaagaraa hin dhiyeessa. Farniicherii babbareedaa gatii giddu galeessaa hin dhiyeessa. Akkasuma namoonni garaagaraa illee irraa bitadha. Nama gaarii nama qarshii giddu galeessaa hin dhiyeessu jedha. Dhumarratti barri 2016 kun bara nagaa, bara aara galfii, bara boqonnaa, bara sabni keenya itti aara galfatu, bara inni baratetti milkaa'u itti hojjetu akka nuuf ta'u jecha kottaa baradhaa. Dhaabbanni yookaan kolleejjiin teknooloojii Girees galmee bara 2016 galeera. Galatoomaa. Tole obboleessi keenya abbaan qabeenyaa fi hundeessaa dhaabbata Girees Teknooloojii Kolleej akkasumas illee obboleettiin keenya namni nuti baay'ee jaallannu Hawwii Nabiyyuu akkasumas illee ogeessonni kaameraa akkasumas illee ogeessonni laayitii sagantaa kana irratti argamtanii qooda keessa waan ba'attaniif guddaa ulfaadha isiniin jecha. Hawwii nuti kolleejjii keessaniif qabnu kolleejjiin keessan dhaabbatni leenjii ICT darsoo guddatee gara kolleejjiitti akkuma guddate dhaabbanni keessanillee fudhatamummaa hawaasa biratti qabuuni gara boodaatti yeroo gabaabaa gidduutti akka gara yuunivarsiitiitti guddatu hawwii keenya ibsachaa jabaadha isin wajjiniin jira isiniin jecha. Walumaa galatti sagantaa akkas bareedu kana qindeessuudhaan namoonni wajjin turtan hundumti keessan ulfaadha jecha. Kolleejjii Teknooloojii Girees Ambaasaadara Qulqullina Girees Technology College, Ambassador of Quality, established for generation, college Alota Fundai, Filano Christian Godda. Tole turtii waliin qabaannettini baay'ee gammanneerra nu affeertanii waliin dubbii dhimma kolleejjii keessanii akka taasisnuuf waan nu affeertanii fi guddaa galatoomaa jecha waliin dubbii guyyaarraadhaaf qabanne kanuma irratti kan xumurruta dhaggeeffattoota keenya filannoo keessan kolleejjii teknooloojii Girees taasifadhaa jecha akkasumallee yuutuubii World Christian Media subscribe godhadhaatii hordofaa isiniin jenna. Akkasumallee dhuftanii galmooftanii barumsa barbaadan barumsa qulqullina qabu akka argattaniif affeerraa isiniin taasisa. Asumaan sagantaa keenya yeroo kanaaf qabnu waliin dubbii keenya xumurraa ulfaadha. Thank you.